Ashama harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii isiniin jecha har'allee immoo viidiyoo tokko kan baay'ee isin kofalchiisu kan baay'ee isin kofalchiisu tokko isiniif dhufeera. Haga sagantaa kan kootti nafaana turaa isiniin jechuun jaalladha. Warri immoo maatii koon taane koota maatii kootti dabalamaa yeroo baay'ee chaanala kan koorraa waan baay'ee oduu bashannanaa fi diraamaan hin jira. Waan hedduu jira jechuudha. Barumsa hedduurraa argattu hibboo mammaaksa baacoo oduu durii keessayyuu oduu durii kan baay'ee nama kofalchiisu kan obboleessa keenya tokko waliin liivii irratti haasofne tokko baay'ee nama kofalchiisa. Akkasuma immoo anis oduu durii tokko kan dabarseen ture. Baay'ee oduu durii dabarse yoo ani abboonni keenya yeroo tokko galgala taa'anii baacoo fa'aa hibboo fa'aa mammaaksa fa'aa waan baay'ee haasa'aniif yoo namni Oromoon dubbiyyuu mammaaksaan fixa miti. Dubbii mammaaksi dubbii fidaa dubbii sin fixa jedhanii miti. Kanaaf waan baay'ee chaanala kan koorraa argattu asumaan karaa viidiyootti isin dabarsa. Viidiyicha immoo hubannee kaanee walitti deebina. Hangasiif immoo turtiin keessan nafaan haa ta'u isiniin jecha. Lallabaddamaa akka ciitisaatti. Mee egaa sagaleen kee hedduu bareedaa. Atis yeroo akkattiin silaalan baay'ee nama aartiiti. Mee uummata kana kan biraan maaliin tajaajilaa jirtame? Ani uummata kana kan ittiin tajaajilu dullattii kana maanan qalaa, hoolaanan qalaa, dallaa namaanan eega. Dallaa 28ffaan eega, 27 eega. Kun meeqaffaadha jechuudha? 28ffaa. Nama 28ffaa. Sababiin hunda isaa dhiiseefi dallaa 24 keessatti hojjettuu manaan ulfeessee hin ari'amu. 2 keessatti immoo haadhuma mana sanaa irratti hin qabamu. Mee asirratti abbaa Taaddalu gaaffii tokko yeroo uummannis taa'ee yeroo dhaggeeffatu kan gaaffiitti ta'u hojjettuu 24 jechuun achumarraa tokko yoo ta'eyyuu nama 24 jechaadha. Isaanin argachuuf ati hojiin kee balbala eeguudha yookiis karra eeguudha. Isaan mana keessa bakki hojii isaanii. Mee akkamitti wal argitu? Egaa hundumatu gaafa qajeelu ol waammannaa. Akkaataa nuti ol waammannu immoo namni hin beeku. Ana mana yeroo waammadhu achittan argamini akkeedee osoo osnuu ittiin jedha. Afaan maaliiti mee kun afaanichi afaan walii galtee hojjettuu fi isa karra eeguuti immoo afaan biraadha mee? Afaan osoo. Afaanichi immoo afaan osoo. Uummanni osoo jedhu jira jechuudha kan nuti hin beekne. Garuu asitti gaa yeroo osoo amma yoo inni Yoosef Boolti isa fiigicha. Eenyu? Isa Usain Bolt. Yoosef Boolti. Usain Bolt isa ku kiiloomeetira inni sekoondii 18 fiigee xumureenaan dubartoonni kellaa cabsanii iyyaa ba'u. Ani warra inni sekoondii 18 xumuru luka koona cabsanii ba'u. Amma kun maalii biinyi dheegaa? Innillee anaafuu gaaffiidha mee. Mee yeroo hojii keessanii ni kabajju? Yeroo hojii ani si maaliyyuu hin kabaju. Jechuun koo akkas miti. Yeroo hojii yeroon jedhu daftanii fakkeenyaaf nama yookiis beellamtanii bakka beellamaa sanatti daftanii argamtu bakka hojii keessanitti daftanii argamtu jechuu kooti. Yeroo keessanii kabajju hojii keessanii yeroo akkamii laattu jechuu barbaadeen? Yeroon kabajju daftanii kaatanii hojii hojjettu jechuudha. Anamma yeroo baay'een kabaja. Yeroo dullattii qalu hoolaa qalu jechuudha. Halkan barii suubii sa'aatii barii etuu ndaaqoon hin koolkoolin sa'aatii 3 tanqa. Ndaaqoon sun nama tukaasa jechuudha. Etuu ndaaqoon hin koolkoolin ndaaqoo ka'ii koolkool jedhanii 3tti ka'ii koolkool jedhanii ndaaqoo rurrukutee kaasee hojii eegala. Baay'ee nama dhiba. Mee abbaa Taaddalu daawwattoota keenyaafis yoo hoolaa yookiis handaaqqoo nuuf qali jedhan asumaan nuquunnamuu danda'u. Mee handaaqqoo tokko
daqiiqaa meeqatti yookiis hoolaas dullattiis daqiiqaa meeqatti qaltanii xumurtu? Egaa ani hoolaa jechuudha daqiiqaa lamattan qalee biraa deebi'an. Jechuun eegee marraa buustuu jechaadha. Fakkeenyaaf gogaa ishee daqiiqaa 40 natti fudhata. Mi'a garaa ishee yaasuuf sa'aatii 2. Walumaa gala daqiiqaa 2 tan fixan. Kan ammoo bifa ammayyaa ta'een amma Oromoon keenya morma ishee jalqaba kuta. An bifa ammayyaan hojjedha. Maaliif yuutuubii irraa na buufatan kanaan. Kanaaf maalan godhaa kottee isheen jalqaba cira akka ishee fiiddeen baanetti morma ishee dhiise. Kottee ishee ergan kutee isa booda morma isheen kute. Amma sangaas bifa namni naan qaba naaf sangaa adda isaa keessa dhagaan naa jalqaba. Inni dhimma isaa kuta. Erga dhagaan ajjeeseen nan qala lafa inni ciisutti. Erga du'een boodaa jechaadha. Ajjeesee raadheen qala. Ani akka ittiin bifa ammayyaadhaan qalee xumura. Wanti kun baay'ee nama dhibaa daawwattoota keenya siniinillee akka gaaffii sanitti uumaa jiru abdiin qaba. Mee namni hojjetu muudannoo hin dhabu. Mee wantoota si muudatan keessaa wantoota yaadattan qabdu mee uummata keenyaafis anaafis wantoota nama bohaarsaa nama hubachiisan wantoonni si muudate jira. Ani muudoo hin qabu guyyaa tokko ituma dallaa eeguu attoota 2 dhufe. Yeroo attooti 2 dhufanii gugusseen baase harka qullaa isaanii billaa kilaashii baatanii dhufan. Harkuma qullaan gadi baasin aree yeroo inni irraan gadee tokko ari'u siinoon 2 dhagaa baatee dhufe guutuusaa. Dhagaan sun siinicha caalaa ulfaata. Lachan isaanii dhufanii narra ba'an mormarra naa ba'anii hawaa tokko hin taane isaa galatu. Yeroo isaan sinirra ba'an sana abjuudhuma immoo isuma sirrii jechuun akkamitti hin duune maal akkamitti ooluu dandeessan hime? Maal mudoodha ka inamni na nafe. Waa tokko ilaa as kun lachanuu sinirra ba'anii hin shorrotamne nan keeno kan biraa immoo mana 13ffaa keessatti dubartii tokkodha. Nan dideen naan qoricha naa laatte du'ee guyyaa 2 booddeen ka'e. Duutanii guyyaa 2 booddee kaatan. Mee akkamittiin ta'uu danda'e kun mudannoo ajaa'ibaa kun? Du'ee raadheeni Si'oolan naqee Si'ool seen naqu bara maaster pilaanii keessan akkeechaan ture. Isheen akkeechaa ture Mallasii fi abbaan Tsaayyee Si'ool keessaa dhagaa fuudhatanii si'eessaan natti fiiganii biyya walaabaa wayyaa deebi'ee dhufe. Deebitanii dhuftanii as deebitanii. Yeroo achas deebitan mee daandiin akkamidha? Haalli deemichaa koobilistooniidha moo ispaaltiidha moo xiyyaaraa moo maaliin dhuftanii mee? Anoo gadi tiraanspoortee hin qabu kobilee barannu. Daandii moo buraayyuun goonee deemmasin? Ammas kan biraa tokko mudoo qaba. Mana keenyaatu jireenya si barbaachisaa jennaan waggaa 2 boodan wal jaalladhe. Waggaa 2 dura jiraachaan turre jechaadha. Dhiqadhee qibaata dibadhee rifeensa koo kifkifa filadhee rigachaan naqe. Yeroo inni naqu waggaa 2 booda dhaqeen wambarii teellaa irra taa'e. Yeroo inni taa'u akkeedachi arra seexana tokkotu nu gidduutti argama jennaan kunaanuma haadheen fiigaan gale. Nan galee manatti. Manumatti gaafa deebitu. Manumatti an galee. Jireenya si barbaachisaa jechuudha. Viidiyoo irraa kan ammoo yaada sirriitti bal'inaan itti kennuu qabdu. Laaltanii dhiisuun qabdanii sirriitti koomantiin keessan gaariidha moo gaarii moti moo jettanii yeroo baay'ee namoonni hedduun viidiyoon kee baay'ee gaariidha. Deebiit immoo waa'ee miilaalaa fi seenaaniin chaanaala kiyyoosan diraamaa kiyyoosan guutuun dabarsinaan jechaa turtanii linkii jala isiniif kan kaaleessin dagadhee dhiifama. Diraamichi ammaa kunis sanuma wal qabate baay'ee namatti tola. Laaltanii baay'ee irraa argattu jedhee yaada. Baay'ee immoo isin hubachiisas waanuma immoo addunyaa kanarratti jiruudha malee wanta hin jirree miti. Hundumti keenya kanuma waa'ee diraamaa baay'ee namatti toluudha. Isiniin jecha anillee fuulduratti yoo rabbiin na laaffise diraamaa hojjechuun qaba jedheen abdii qaba. Diraamaa kama halaala ta'e malee kan haramaan dalagu diraamaa tokko kanuma isinii anillee isinii diraamaa fuulduratti diraamaa isinii hojjechuun kiyya hin oolu gaafan hiriyaa koo yookaan immoo abbaa manaa kootti dabalame jechuudha.
Kanaafi angasiin immoo agasiif immoo obsaan eeggadha yookaan sana waggaa tokko yookaan immoo waggaa lama dhiifama afaan arabiffaa kana xiqqoo sanaa jechuun waggaadha akka afaan arabiffaatitti jechuudha. Kanaaf gisee tokko tokko afaan arabii keessallee dubbachuun baay'ee gaariidha. Yaa ijoolleen na hordoftanillee ijoolluma biyya alaa jirtanidha. Beektu jedhee tana yaada baay'inaan jechuudha afaan arabiffaa. Namni sana wallaalee hin jiru isiniin jecha viidiyoo kanarraa immoo wanti hubattan hundumasaa koomantii jalatti naa kaahuu qabdu. Yaada keessan koomantii keessan hundumaa dubbisee booddee immoo bal'inaan viidiyoo biraat irratti yaada keessan isiniif deebisuu nan danda'a. Hangasii fi nagaa keessanaaf jiraadha. Bakka jirtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u. Isiniin jecha namoonni baay'een diraamaa jaallattu. Namoonni baay'een immoo muuziqaa jaallattu. Namoonni baay'een immoo waa'ee xalayaa jaalalaa kana fa'aa nan beeka. Sirriitti hin beeka. Kanaaf akkasii har'aaf asuma irratti dhaabna. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin immoo isiniif deebi'a. Hangasii fi turtiin keessan na waliin haa ta'u. Kan afaan hanga ammaa turtaniis amar jabaadhu ittanii na jajjabeessitan immoo guddaa galatoomaa galata guddaa qabdanii. Kan immoo dhuftanii maatii kootti dabalamuu barbaadanillee waan baay'ee viidiyoo kiyarraa hubattu koottaa maatii kootti dabalamaa isiniin jecha asumaanii viidiyoon kiyyarraa asuma irratti dhaabata. Yeroo biraa nagaadhaan walitti deebina. Hangasiif nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa keessanaaf tura. Isiniin jaalladha. Bakka jirtanitti kan biyya namaa keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis kan biyya keessa Itoophiyaa jirtanis hunduma keessanuu isiniin jaalladha. Nagaa naata nagaa keessanaaf jiraadha isiniin jedha.